An jaalalan beeku dhiifama nan godhe. Jaalalan beekuu? Eh, Akkam jaalalli jettu intalli jaalalan beekuu? an maakii yaa Oromtiitti ijaanituma hayyee Oromoo giseen jeen sin jaaladhaa jaa jaalalli tame giseen jeen taayilaa viyuu sanii naan jaasanii biraan deemtu. Maaki ati hoo dhiiraaf jettee dawaa ni dhuydaa dhiira akka malee haalaan jaalattu yoo kasidi dute Hindugu boo hayi maal taate hindugu maaliif hin dhuyneef? hayi maaliif hindugaa hayi jireenyi isa boodanii jira. Okay, jireenyi isa boodanii jira. Okay. Gaafiin itti aantu mee maaki jaalala akkamitti ibsita? An jaalalan beeku dhiifama nan godhe. Jaalalan beekuu? Eh, Akkam jettu jaalalan beekuu? An hin beekiree jaalala akkamitti siibsanaan hin beeku waa'ee jaalala dhiifama. Oo, hanga ammaa jaalalaan jechuun jaalattee hin beektu amma jaalala dabarsitee? Jechuun jaalala qaaqaa jaalanii tokko ni beektaa akkumatti tapha jaalala taphaa tokko malee jaalala Meeshaa. Eh, Oo, jaalala dhugaa keessa seentee hin beektu? jechuun Maaki hordoftoota kan keessaa jechuun FB's tahee TikTok irratti namni gaafii jaalalaa sii dhiyeesse ni jira. Mee maal jaanii sii dhiyeessan? bakka gaafsi jaalannoo naan jaan jechuun dura na dubbisan akkam jirta fayyee qabda maakii yaa Oromtiitti ijaanituma hayyee Oromoo giseen jeen sin jaaladhaa jaa jaalalli tame giseen jeen taayilaa viyuu sanii naan jaasanii biraan deemtu. Taayilaa viyuu sanii jettaani fijaari. Okay. Maaki mee maaki ammaan tana jechuun as keessaa amma mucaan tokko laayivuma jooyin na hojii godhee seenee maakii yoo ammaa asitti siin jaaladhettee Kaayiroo irraa kaatee Itoophiyaa dhuftee na heerumuu baattee qii godheetiin ifajjeessaa yoo jee asuma irra laayiv irratti haada fidatee ifin fannisaa yoo jee maal jettaan? Anuu gawwaa obboleessa Abiyyiin jaawaan biraan jiru. Haaduu mucaan sun? Yoo ammaan godhe duuba uumaa godhuu hin danda'u please adii manjaa'u laayifii qarra'an wanni godhuu danda'u laayifii dabarsuu qofa. Maaki koomentii mana keessaa dhufte maaki anuus jaaladhe natti heerumii yookiin ifin ajjeesaa jaa mucaan tokko. Abdeeyyee gaaffiin biraan jira. Gaaffii birallee siif hin baasa garuu mucaa ana deebisiif. Maalin deebisaaf maalin jaantu bara. Ofiin ajjeesaa si jaaladheetiin jira yookiin natti heerumii yookiin ifin ajjeesaa jaa maal jettaan deebisaan kan kee? Shaayii qabbanoo. Maali? Shaayii qabbanoo dhugii. Shaayii qabbanoo dhugii si jette abbaa. Uummata akkasii godhuu hin dandeessu maakiin. Okay gaaffii teessan itti fufaa. Saniifuu maakiin hin heerumtu. Maakii sheeka fedhe haa ta'u. Haa sheeka laayivii seenuu maakii. Sheeka laayivii seenuu yoo ta'e akka keetii. Sheeka laayivii seenuu. Sheeka ta'ee waxxaati dardaraa laayivii ni seenaa sooshaal miidiyaa ni fayyadamaa. Okay feemasaa namni san sheeka garuu dubaree ati nama san sin fuudhe yoo sin jee ni heerumta moo hin heerumtu? Lakkiin heeruma maal godha sooshaal miidiyaa gubbarra sheekni lakkiin. Hin feetu. Okay.